Kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Ethiopia nagaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti isin qaqqabu jechuu jaallanna. Egaa guyyaa har'aas immoo akkuma barame torbaniin sagantaa Kitaabni Qulqulluun Maal Jedha jedhuun isiniif qabachaa turuun keenya ni beekama. Egaa guyyaa har'aas immoo gaaffii isin nuuf ergitaniin qabannee qindeeffannee dhiyaanneerra. Egaa daawwattoota keenya torbanoota darban keessatti gaaffilee isin nuuf ergitaniin asitti immoo bal'inaan irratti mari'achaa turreen guddaa akka ta'e eebbifamtan abdii guddaa qabna. Guyyaa har'aas immoo fedha Waaqayyoo ta'ee jennaan gaaffii isin nuuf ergitan qabannee dhiyaanneerra. Egaa dabalataan guyyaa har'aas lubaa Tamasgeen bultii waliin isiniif dhiyaanneerra. Anaa dhufu Paaster Baga nagaan dhuftan. Egaa guyyaa har'aas gaaffii daawwattoonni keenya nuuf erganiin qabannee dhiyaanneerra. Meegaa gara sagantaa keenyaatti otoo hin seeniin kadhannaa godhannee haa jalqabnu. Gooftaa uumaa waaqaaf lafaa si galateeffannaa maqaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Ardii cubbuun kuftee kana keessatti nagaa nuuf kennitee jiraannee maqaa kee jajachuudhaaf dubbii kee isa jiraataa sirraa dhaga'uudhaaf carraa waan nuuf kenniteef bara baraan ati ulfaadhu. Abbaa yeroo kana immoo si kadhannaa hafuurri kee qulqulluun akka inni nu barsiisu daawwattoonni keenya bakkee garaagaraa ta'anii sagantaa kana hordofan dhugaa kee baruu bira akka ga'aniif nus caalaatti akka si barruuf karaa paastarii keenya keessaan taate akka nutti dubbattu fedha kee haa ta'u. Karaa keessa dhugaaf jireenya sanarra buunee mana kee isa samaayii iddoo ati nuuf qopheessite sana bira qaqqabuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Gaarummaa kee hundumaaf bara baraan ulfaadhu. Maqaa ilma kee Yesuusiin si kadhanna Abbaa. Ameen. Ameen. Paaster egaa isinillee yeroo keessan aarsaa gootanii nuuf dhiyaachuu keessaniif guddaa eebbifamaa isiniin jenna. Gaaffii daawwataan keenya nuuf ergetti dabarra. Akkas jedha. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa ani maqaan koo Leencoo Birraatuun jedhama. Waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa Daaloo Gaambeellaa irraa gaaffiin qabu mata duree mallattaa'uu irratti jedhaan. Tokkoffaa namni tokko gaafa amanee mallattaa'a jedhameera. Mallattoon immoo akkuma seeraa lafaatti hin kaadamu yookaan hin haalamu. Yoo abbaan walii galtee godhe sun diigeyyuu akka seera lafaatti adabama. Kanaaf amananii Yesuusiin kan fudhatan deebi'anii immoo Yesuusiin kan ganan yookaan haalanii ni jiru. Warri akkasii kun sulumayyuu mallatteeffamaniiru moo? Akkamittiin deebi'anii gantuu ta'aniree? Gaaffiin lammaffaan immoo mallattoo fi chaappaan tokkuma moo gargarii kan jedhu obboleessi keenya obbo Leencoo Birraatu Gimbiirraa kan nuuf erganii guddisnee isaan galateeffannaa. Egaa namni tokko erga amanee booddee hin mallatteeffamaa kan jedhu jira macaafa qulqulluu keessaa obboleessi keenya dhugaadha. Gaafa guyyaa itti cuuphamtan sana hafuura qulqulluu isatti mallatteeffamtan sana hin gaddisiisinadha Paawuloos ergaa isaa keessatti. Egaa namni gaafuma gooftaa Yesuusiin amanee dhufee cuuphame hafuurri qulqulluudhaan mallatteeffamaadha. Macaafni qulqulluun erga mallatteeffame booddee immoo yoo gane dhuguma namni kun mallatteeffameera jechuudha. Egaa kan jedhu gaaffii daawwataan keenya kun nuuf kaase. Mee waa'ee mallatteeffamuu kana wajjin wal qabsiistanii Paaster gaaffii daawwataan keenya nuuf erge kanaani yaada isaa mee gaaffii kana nuuf kaasa. Baay'ee gaariidha. Obboleessa keenya obbo Leencoo Birraatuutiin Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa Daaloo Gaambeellaa irraati kan isaan nuuf erganii akkuma ati jette. Egaa mallatteeffamuun maal jechuudha? Gaafa isaanis lammaffaa irraa utuun jalqabinatti tola mallattoof chaappaan tokko inni isaan jedhani. Mallattoon jechuun yookiin chaappeffamuu jechuudhuma tokkuma jedheen ilaala'anii meeshaan isaa garaagara ta'uu danda'a. Wanti itti fayyadaman garaagara ta'uu danda'a. Garuu qabxiinsaa yaadnisaa tokkuma. Maal agarsiisa? Mallattoon yookiin mallatteeffamu. Mallattoon tokko yookiin siil jedhama afaan Ingiliffaatiin. Siiliin kun maal agarsiisa? Tokkoffaan abbaa qabeenyummaa mirga abbaa qabeenyummaa agarsiisa.
Mirga abbaa qabeenyummaa. So qabeenyi tokko yoo nama qabeenya tokko irratti mallattoo koo godhee kuni kani kooti jedhameeti beekamaa jechuudha. Inni lammaffaan mallattoo aangoo sin agarsiisa. Of keessaa qaba mallattoon. Aangoon kee maa inni? Okay? Kanaaf amma yoo xalayaan tokko waajjira tokko yommuu ba'u mallattoo qaba. Mallattoon chaappaa qaba. Chaappaan suni maal agarsiisa? Aangoo waajjira sana. Aangoo abbaa barreessaa jiru sana agarsiisa jechuudha. Aangoo bulchiinsa sana jechuudha. Aangoo bulchiinsa sana. Kan biraan immoo aangoon kan inni chaappaan kan inni agarsiisu keessaa tokko kan biraan immoo namni suni aangoon isaa hammam ballata. Bulchiinsi isaa hammami daangaa kamirratti. Fakkeenyaaf kan mootummaa Itoophiyaa biyya Itoophiyaa irratti kan inni hojjechuu danda'u seeliinsaa yookiin aangoonsaa jechuudha. Kan biyya Ameerikaa irratti malee biyya Itoophiyaa irratti hojjechuu hin danda'u. Kanaafuu aangooni biyya garaagaraa akka garaagaraatti akka isaanii aangoo naannoo sana irratti qaban agarsiisa jechuudha. So aangoo abooti jechuudha. Kan biraan immoo aboo qabaachuu sanarratti aangoo yookiin immoo mallattoo aangoo qabaachuu yookiin aboo qabaachuu agarsiisa jechuudha. Mee fakkeenyaa fi kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis yaadni kun jira macaafa qulqulluu keessaa. Mee Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 11 nuu dubbisaa. Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irraa akkas jedha. Abrahaam utuu dhagna hin qabatin qajeelummaa amantiidhaan argate. Isa argate kana cimsuudhaafis dhagna qabaan akka milikkitaatti fudhate. Karaa kanaan warra utuu dhagna hin qabatin amanan hundumaafis qajeelummaan akka lakkaa'amuuf abbaa isaanii ta'e jedha. Amma dhagna qabaan maal jedhaa? Akka mallattootti yookiin milikkita jedha afaan hiikaa kana akka mallattootti. Afaan Ingiliffaan as a seal jedha. Akka chaappaatti fudhatame. Abrahaam amantiitiin amane. Amantiin isaa immoo qajeelummaatti lakkaa'amee fi nama waaqayyoo ta'uusaa amantiitiin fudhatame. Haa ta'u malee waaqayyo maal jedhee anaaf si gidduutti kuni akka mallattootti. Milikkita akka ta'uun barbaadaa jedhe. Hojii seera uumamaa boqonnaa 17 irratti. Kanaafuu namni mana keetti dhalatu hundumtuu dhiirri nanna qabata yookiin kittaan namaa jedhe. Sun akka maalitti fayyadeedha? Akka chaappaatti fayyade. Kan waaqayyoo ta'uusaa agarsiisuuf jechuudha. Adda baasuuf jechuudha. Adda baasuuf kan waaqayyoo ta'uusaa adda baasuuf jechuudha. Mee immoo Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irraa immoo nu dubbisi. Haa ta'u iyyuu malee hundeen waaqayyoo kaa'ee jabaateen dhaabbata. Mallattoon gooftichi warra kan isaa ta'an beeka. Kana malees namni gooftichaa maqaa dhaatu jal'ina irraa haa deebi'u jedhus in qabaatedha. Mallattoo sana in qabaata. Argite maal jedha? Haa ta'u iyyuu malee hundeen waaqayyo kaa'ee jabaateen dhaabbata. Maal hundeen waaqayyo kaa'e sun? Mallattoo gooftichi warra kan isaa ta'an hin beeka. Akkasumas immoo namni goofticha maqaa dhaatu jal'inarraa haa deebi'u jedhus hin qabaata. Mallattoon qabaata namni waaqayyoo jedha. Hamminarraa akka deebi'u mallattoo hin qabaata jedha Phaawulos garbicha waaqayyoo. Egaa namni yeroo Kiristoos Yesuusitti amanee jedhu hin mallatteeffama. Isa jedhu ilaalla. Egaa gaaffiin obboleessa keenya obbo Leencooy erga mallatteeffame booddee akkamittiin immoo deebi'ee mallattoo sana hiikaree yookiin immoo akkamittiin waliigalteen isaa sun diigamaree kan jedhudha. Gara sanaattiin dhufna gara booddeetti. Garuu mee waa'ee mallatteeffamuu namni tokko yommuu garaa isaarraa amanu mallatteeffama mallatteeffama jedha sagalee waaqayyoo. Namoonni tokko mallatteeffamuun bara xumuraa irratti duwwaa ta'a gara xumuraa irratti duwwaa ta'a jedhanii hubannoo qabaatu. No, mallatteeffamuu lamatu jira macaafa qulqulluu keessa. Mallatteeffamuun gosa lamatu jira. Inni jalqaba namni tokko Kiristoos Yesuusiin amantiitiin yommuu fudhatu in mallatteeffama jedha sagalee waaqayyoo. Kanaaf mee Efesoon boqonnaa 1 keessa haadhannu lakkoofsa 13-14 irraa ilaalla.
Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 13-14 irra. Akkas jedha. Isinis immoo erga dhugaa wangeela fayyinaa keessanii karaa isaa dhageessan, isinis warra dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniittu. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirruuf qabdii keenyaa jedhaan. Baay'ee nama ajaa'iba. Phaawulos maal jedha? Isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessan, isin maal jedha? Warri dhageessanii itti amantanii hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtan jedha. Process yookiin adeemsa kaa'u jira jechuudha. Wangeela fayyinaa dhageessanii. Warri dhageessan immoo hin fudhattan amantiidhaan. Warri amantiidhaan fudhattan immoo hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamtanii jedha. Hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamtan. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirruuf qabdii keenya jedha. Waaqayyo dursee qabdii nuu kenneedha. Afaan Giriikiitiin araboon jedha. Maal jechuudha? Dursanii qabdii isa kaffalan jechuudha. Beekamaadha biyya kanattis. Horii tokko yoo bittuu barbaadde ammati akka namni kan biraansi jalaan bitannetti maal goota qabdii kennite. Meeshaa sosochoone yeroo bitanii dursa dhaqanii already qabadheera kun kan kooti nan bitaa maallaqa nan fidadhanii dura maallaqa qabdii kennu hamma ta'e kennu. Qabsiifachuuf jechuudha. Qabateera jechuudha. Qabdii kennanii deemu jechuudha. Akka qabdiitti nuuf kennameedha hafuurri qulqulluun. Kana jechuun isin dhaaltuu mootummaa waaqayyooti. Baay'ee ajaa'iba. Waa'een wangeelaa kuni nama sirriitti hubatee fi nama amantiin fudhatee fi waaqayyo hammam akka inni karaa dheeraa deeme nu fayyisuuf. Akkuma yommuu isatti amannu yommuu Kiristoos Yesuusitti jireenya keenya dabarsinee laannee inni fayyisaa kootii uumaa kootis jennee isa duukaan deema jennee harka keenyaaf garaa keenya sammuu keenya waaqayyotti yommuu laannu nu mallatteessa waaqayyo hafuura isaa qulqulluudhaan. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Kun immoo maaliif? Dhaala qaba kuni jechuudha. Qabameera. Dhaalli qabameeraaf jechuudha. Isii galee already maal jedha Phaawulos isin erga ijoollee taatanii dhaaltuudha jedha. Ijoollee waaqayyoo erga taatanii maalidha? Dhaaltota isin. Dhaala abbaa keessanii fudhachuuf jechuudha. Dhaala sana immoo already isinii qabameera. Sababiin isaa qabdiin itti kaffalameera. Baay'ee nama ajaa'iba. Qabdiin itti kaffalameera. Galanni waaqayyoof haa ta'u. So wanti nuyi kanarraa arginu namoonni Kiristoositti amananii akkuma amananii hin mallatteeffamu. Efesoon boqonnaa 4:30 immoo yoo ilaalle sanaa wajjin waan wal fakkaatu argina. Efesoon boqonnaa 4:30 irraa immoo akkas jedha. Hafuura waaqayyoo isa qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif itti mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa jedha. Hafuura waaqayyoo, hafuura qulqulluu, isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan maaliin godhina? Hin gaddisiisina. Mallatteeffamtaniitu guyyaa fayyinaatiif. Amma gaafa nuti cuuphamnee jalqabe, amma hafuurri qulqulluun nurra buufata jechaadha. Nurra buufata warra amananii fi warra garaa. Waan bishaan lixxee baatee fi hafuurri sirra buufata jechuun really amantee ta'u taate. Garaa kee yaada kee sammuu kee waaqayyotti kennattee ta'u taate hafuurri waaqayyoo sirra buufata si mallatteessa jechuudha. Kana iddoo biraa irrattis arguu dandeenya. Qorontoos 2 boqonnaa 1 lakkoofsa 21 jalqabime nuun dubbisi. Akkas jedhaan. Qorontoos duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irraa isinii wajjin jabeessee kan na dhaabe hojii kanaafis kan na dibe waaqayyodha. Milikkita kan isaa ta'uu keenyaas nutti mallatteesseera. Qabsiisa garaa keenyaa keessa kaa'uunis hafuura isaa nuuf kenneera. Ammas akkuma sila dubbanne waa'ee qabdii akkuma dubbanne milikkita kan isaa ta'uu keenyas nutti mallatteesseera waaqayyo. Kun immoo maal akka ta'uuf jedha? Qabsiisa garaa keenya
keessa kan qabsiisa garaa keenya keessa kaa'annus hafuura isaa nuuf kenneera. Qabsiisa already fudhanneera. Qabdii already kaffalameera. Kan waaqayyo ta'uu keenya nurratti mallatteeffameera. Warra sirriitti amanan dhuguma Yesuus Kiristoosin beekanii warra fudhatanii mallattoon hafuura qulqulluu irra jireedha sagalee waaqayyo jechuudha. Ifa godhee dubbata. Baay'ee gaarii. Amma gaaffiin obboleessa keenya erga namni akkatti kiristaanni tokko mallatteeffame qabdii erga already fudhate hafuurri qulqulluu erga sarara buufate deebi'ee ganee erga ganee hafuura qulqulluu fudhateera jechuudha mooree. Ittan dhufa na yaadachiisi maaliif qabxii qabna kan sirriitti kana gadi fageenyaan ilaalu. Garuu dubbii isaa hafuura qulqulluun mallatteeffamuu jedhu kana mallattoon lama ta'uu isaa kana sirriitti akka hubannu barbaada dursa. Mee ergaa Yohaannis duraati boqonnaa 1:20. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 1:20 irraa akkas jira. Isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtaniittu. Hundumti keessanis beektota. Isin dhugaa waan hin beekneefan isiniif caafe miti. Waan isin isa beektaniif dhugaa keessaa sobni tokkollee waan hin baaneefan isiniif caafe malee. Isin maal taataniittu jedha. Isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtaniittu jedha. Hafuura qulqulluutiin, hafuura waaqayyootiin dibamtaniittu jechuu isaati. Akka qabdiitti. Ammas immoo Qorontoos 2:5 moomenuu dubbisi. Qorontoos 2:5 irraa akkas jedha. Inni akeeka kanaaf nu qopheessu immoo waaqayyo isa hafuura isaa qabsiisa nuuf kennedha jedhaan. Waaqayyo maal godheera? Hafuura isaa qabsiisa nuuf kenneera. Isaan nu mallatteesseera waaqayyo jechuudha. Egaa akkuma jenne yommuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amannu garaa keenyaaf yaada keenya yommuu isaaf bulchinu hafuurri waaqayyo nurra buufata. Isaaf adda baaneerra jechuudha. Isaaf mallatteeffamneerra, isaaf qulqulloofneerra jechuudha. Roome 8 irraa immoo kana bal'inaan yommuu dubbatu Phaawulos maal jedha fakkaate isin hafuurri waaqayyo warri Yesuus Kiristoos qabamanii jiraatanii jedha. Boqonnaa 8:1 jalqabee amma murtoon yookiin firdiin isaaniitti faradamu hin jiru jedhee isaanii akka maalitti deddeebi'u jedha. Akka fedha fooniitti tun taane akka fedha hafuuraatti warra deddeebi'aniidha jedha. Achi gara lakkoofsa 9 yoo dhatte hafuurri waaqayyo yoo dhugumaan isin keessa jiraate isinii akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattan. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti jedha. Argite namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan eenyu miti kan Kiristoos miti. Amaneera jechuun hin danda'amu. Namni hafuurri waaqayyo namni really garaa isaarraa amane hafuurri waaqayyo isarra jiraata, hin mallatteeffama. Maal ta'aa deema? Ija hafuuraa naqata jechuudha. Garaa isaa kan jijjiiru hafuura qulqulluudha jechuudha. Baay'ee gaarii. Mee achumarraa Roomee boqonnaa 8:15-17 immoo nu dubbisi. Akkas jedha. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaati. Ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jala isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee waaqayyoon in waammannaa. Argite galatoo isarraa xiqqoo turuu barbaanna. Hafuurichi isin fudhattanii hafuura ilmummaati jedha. Ilmummaatti guddifamuuti. Ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura samaalii miti jedha. Isa garbummaa fi sodaa miti. Garbummaa fi sodaa jalatti isin deebisu miti. Yommuu Kiristoos Yesuusitti amananii isa fudhatanii isaan jiraatanii hafuurri qulqulluun saba isaan mallatteessa jechuudha. Hafuurri sun immoo maal nama godha? Ilma waaqayyoo ta'anii akka guddifamnu nu godha. Kanarraan kan ka'e hafuura sodaa miti. Hafuura bilisaati, hafuura gammachuuti, hafuura ilmummaati. Namni mana warra isaa jiraatuu fi namni mana ormaa jiraatu walqixxee bilisummaa qaba? Walqixxee bilisummaa hin qabu. Inni sun mana kooti jedhee yaada. Waan barbaade fuudhee nyaate namni waatti hin jedhu hin jiru.
Garuu nama hormaate yoo ta'e nyaatuma lafa jiru fuudhee yoo afaan kaate baay'ee namichi yuni jedhanii maqaa balleessu. Sii galee garuu nama manaati yoo ta'e ilma yoo ta'e maaloo nyaadhu ilma koo nyaate ta'a jedhanii madhiisu yoominaan daabboo adda naqaanii daabboon sun mucaa ilma kootu nyaate ta'a jedhanii dhiisu. Maa nyaatte jedhanii naaran. Ormatu dhufee fudhate yoo ta'e garuu waan biraadha. Namni manaa bilisummaa qaba jechuudha. Ilmi bilisummaa qaba. Waaqayyo akka ilma isaatti isin guddifateera jedha. Kanammoo gaa maal jedha hafuurichi moo maal akka gootan jedha. Waaqayyo abbaa maal jettanii abbaa keenya jettanii waaqayyo waammachuu akka dandeessan isin godha jedha. Abbaa jenna. Hafuura sodaa miti amma. Hafuura nama manaa, hafuura ijoollummaa, ijoollee waaqayyoo ta'u nuu kenna yommuu Kiristoos Yesuusitti amannu. Waaqayyo nutti araarameera, waaqayyo abbaa keenya ta'eera. Amma dhaaltota ergaa ilma taate immoo dhaaltuudha sii jedha. Mee lakkoofsa 16 immoo nu dubbisi. Hafuurri waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin baay'edhaan. Nuyi ijoollee waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana. Waan kana hundumaas waaqayyo biraa in arganna. Kiristoosii wajjin erga dhiphanne isa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isa wajjin in arganna jedha. Isa ina argachuu iddoon jedhame kun dhaaluu jedhameeti kan inni jiru. Okay? Isa wajjiniin Kiristoos Yesuusii wajjiniin nama manaa yommuu taatu yookiin ilma yommuu taatu qabeenya abbaa keetiifis dhaaltuu ta'uutiif mirga qabda. Ulfinni mana sanaaf kennamu hundumtuu siif kennama. Garuu gidiraan mana sana irra ga'us inuma sirra ga'a jechuudha. So Kiristoos Yesuusin yommuu fudhanne isaaf jennee yommuu ari'atamu isaaf jennee yommuu dhiphannu isaa wajjin dhiphachuu keenyarraan isaa wajjin immoo dhaaltuu ta'uu keenya agarsiisa. Kanaafuu hafuurri waaqayyoo warra waaqayyotti amananii hin mallatteessa. Kan nu jennuuf kanaafi jechuudha. Baay'ee gaarii. Gara mallattoo isa gosa lammaffaatti akka dabarruun barbaada. Mallattoonni gosa lammaffaa mallattoo isa xumuraa jedhama. The final seal. Mallattoonni xumuraa kuni mul'ata boqonnaa 7 keessa jira. Meedhanni isaa ilaalu. Mul'ata boqonnaa 7 lakkoofsa 1 amma 3tti. Mul'ata boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kaasee yeroo ilaallu akkas jedha. Kana booddees ergamoonni arfan golee lafaa arfan irra dhaabbatanii qilleensi lafatti galaanattis mukattis akka hin qilleensofneef qilleensota golee arfanii ittisuu isaanii nan arge. Ergamaan tokko immoo waaqayyo isa jiraataa biraa mallattoo fudhatee karaa boruu utuu ba'uu nan arge. Ergamichis ergamoota arfan warra lafaa fi galaana miidhuun isaaniif kenname sana sagalee guddaadhaan waamee hamma nuyi addaa hojjettoota waaqayyoo keenyaatti mallattoo goonutti lafa galaana mukas hin miidhinaa isaaniin jedhee jedhaan haga 3 dubbise. Kun egaa sabni waaqayyoo mallatteeffamuusaa isa agarsiisuudha jedha. Mallattoo 7ffaan yommuu banamudha. Inni kun 6ffaan yommuu banamudha. Kun kan mul'ate taateewwan biyya lafaa irratti dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'an agarsiisu mallattoowwan banamaa deeman kun mallattoon 7 jedhamu macaafa mul'ataa keessa jiru sun. Egaa akka bakka kanarraa ilaallutti ergamoonni qilleensa qabanii jirantu turan. Maa jechuudha biyya lafaa kanarratti beelaa, rakkina, dhukkuba gidiraa garaagaraa wantoota ta'an kana qabaa hin gadhiisina ammaaf. Amma maalitti hamma garboonni waaqayyoo yookiin hojjetoonni waaqayyoo adda isaaniitti mallattoo waaqayyoo fudhataniitti hin godhinaa. Gadhiisina. Egaa bara dhumaatti mallattoonni saba waaqayyoo irratti mallatteeffamu jira. Mallattoon saba waaqayyoo irratti mallatteeffamu jira. Kun immoo maaliif itti mallatteeffamu bara dhumaatti dhumarratti
lollinni biyya lafaa kana irratti geggeeffamaa jiru. Okay? Wallaansoo isa guddaan ni jennu. The great controversy. Wallaansoo isa guddaan ni jennu kuni jabaataa adeema. Saba Waaqayyoof okay? Warra seexana duukaa bu'an gidduutti. Warra dhugaa wangeelaa kana fudhatanii itti cichanii fi warra dhugaa kana morman gidduutti. Dubbiin kun itti cimaa adeema. Lolli kun bal'ataa adeema, jabaataa adeema, gadi fagaataa adeema. Dhumarratti Waaqayyoo warra saba Waaqayyoo irratti balaa geessisan kana hammuma dhumaatti calluma edeen ilaalu yeroo inni itti dhaabsisu jira. Kun immoo kan inni ta'u tokkoffaan warri mallatteeffaman kuni qorumsa isa dhumaa kana bara dhumaa keessa jiraatu. Ari'atamuu hamaatu ka'a. Ari'atamuu hamaa bara dhumaatti ka'u kana keessa jabaatanii akka dhaabataniif Waaqayyo bifa addaan isaan mallatteessa. Mallattoon kuni mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irras jira meenuu dubbisi. Mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irraa isaan marga lafaa biqiltuu mukas utuu hin ta'in namoota warra mallattoo Waaqayyoo addatti hin qabne duwwaa akka miidhaniif abboomaman jedha. Okay, warri mallatteeffamaniiru qorumsi dha'ichi bara dhumaa keessumaa dha'ichi torban yommuu bu'u warri mallatteeffaman akka isaan dha'icha sanaan hin rukutamne. Warri mallatteeffamne immoo dha'icha sanaan rukutamu. Okay, Waaqayyoo biraa dha'icha garaagaraa bara xumuraatti akka bu'u sagalee Waaqayyoon dubbata. Warri kan Waaqayyoo ta'an warri isaaf mallatteeffaman garuu isaanii dha'icha sanaan hin rukutaman. Akkuma biyya Gibxiitti dha'ichi 10 bu'eeramni warri kan Waaqayyoo ta'anii isaan baraaramaniiru. Okay? Yeroo dukkanni dhufu naannoon isaanii ansaanii ifa ture. Gandi isaanii. Yeroo sana mana isaaniitti milikkitatu ture, mallattoo ture, balbala isaanii. Mallattootu ture. Okay? Mallattoo dhiiga hoolaatu ture. Ergamaan billaa baatu suni ergamaan du'a baatee deemu suni yommuu mallattoo sana balbala mana isaanii irratti argu irra darba ture. Bara dhumaattis sabni Waaqayyoo dha'icha torban bara dhumaa irratti bu'u keessatti akka miidhamneef mallattoo Waaqayyoo dursee isaanitti mallatteeffama. Warra mallattoo Waaqayyoo adda isaanii irraa hin qabne qofa malee warra mallattoo qaban ittiin bu'inaa jedhame boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irratti akkuma argaa jiru kana. So bara dhumaatti mallattoon Waaqayyo saba isaa irratti mallatteessa. Dhugaa isaatiif mallattoon jedhamu kun dhugaa isaatiif amma dhumaatti warra dhaabatan. Okay, dhugaa sagalee Waaqayyoo irratti hundaanii warra dhaabatan jechuudha. Bitaaf mirgatti warra hin gorre dhugaaf warra dhaabatan. Mee mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 9 immoo nuu dubbisi. Mul'ata 14 lakkoofsa 9 irraa akkas jedha. Ergamaan biraa inni sadaffaanis isaan duukaa bu'ee sagalee guddaadhaan namni bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiif yoo sagade gubaa sana adda isaatti yookiis harka isaatti yoo fudhate inni ofii isaati daadhii wayinii dheekkamsa Waaqayyoo isa utuu makaa hin qabaatiin xoofoo dheekkamsa isaatti buufatu dhuguuf jira. Fuula ergamoota qulqullootaa fuula hoolichaa durattis abiddaa fi dhagaa boba'uun dhiphifamuuf jira. Kun egaa warra mallattoo bineensichaa fudhatanidha. So mallattoon bineensichaas jira, mallattoo Waaqayyoo immoo jira jechuudha dhumarratti jechuudha. So gara mallattoo bineensichaatti caalaatti dhufuun nan dhufa garuu dursa maal jechuun barbaada? Sabni Waaqayyoo kuni saba gosa garaagaraa, afaan garaagaraa akka ijoollee Israa'el gosa 12tu akka mallatteeffamanitti dubbata iddoo kanatti boqonnaa 7 keessatti mul'ata boqonnaa 7 keessatti haa ta'u iyyuu malee isaanii fakkeenya ijoollee Israa'el warra addumaanii fakkeenya saba Waaqayyoo bara xumuraarra jiraatanidha. Warra addumaanii qorumsa hamaa keessa jabaatanii dhaabatanii darbani. Warra 144 jedhaman jechuudha. Isaan bara xumuraatti rakkoof gidiraa baay'ee keessa warra darbuuf jiran sana jabaatanii akka dhaabataniif kan isaan dhaabu mallattoo Waaqayyoo bara dhumaatti isaaniif kennuudhaadha. Egaa namni hundumtuu garuu beekuu kan qabu
mallattoo isa xumuraa fudhachuu fi mallattoo isa jalqabaa fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni mallattoo isa jalqabaa hin qabne mallattoo isa xumuraa fudhachuu hin danda'u. Namni hafuura waaqayyootiin hin geggeeffamne, namni Kiristoos Yesuusitti garaa isaarraa hin amanne mallattoo isa dhumaa isa yeroo gidiraa, yeroo qorumsaa, yeroo ari'atamuu hamaa keessa sabni waaqayyoo darban, yeroo dha'ichi torban immoo biyya lafaa irratti waaqayyoo gadi roobsu keessa dhaabachuu danda'an kan ittiin dhaabatan yoo mallatteeffaman duwwaadha. Isa kan isaan fudhachuu danda'an immoo isa jalqabaa yoo fudhatanidha jechuudha. Egaa akka sila nuu dubbiftetti dhumarratti mallattoon waaqayyoo akkuma jiru immoo mallattoo maali jira? Mallattoon bineensichaa immoo jira. Mul'ata boqonnaa 14:9 irratti akkuma jiru. Mallattoo bineensichaa namni fudhate adda isaattis ta'e harka isaattidha. Kun egaa maal agarsiisa? Warri mallattoo waaqayyoo fudhatanii sagalee waaqayyoo, seera waaqayyoo akka sagalee waaqayyoo jiraachuutiif warra murteeffatanidha. Gama biraatiin immoo warri bineensicha duukaa bu'ani. Okay? Warri seera waaqayyoo dhiisanii seera bineensichaa hordofan. Bineensicha gaafa jennee iddoo kanatti dubbannu bineensa alaa dhufu jira yookiin lakkoofsa 666 fuula kee irratti barreeffamu jira utuu hin taane maal jechuudha kun? Warra humna siyaasaaf amantii wal ta'ee seera waaqayyoo irratti, abboommii waaqayyoo irratti, saba waaqayyoo irratti, waldaa waaqayyoo irratti ka'aniin warra morman. Warra fincilan jechuudha. Warri bineensicha duukaa bu'anii seexanni bineensichatti fayyadame yookiin humna amantii fi humna siyaasaa wal ta'etti fayyadame hafuura gowwoomsaattis fayyadame maalallee garaagaraa gochuutiin. Yeroo darbe kaafnee turre mul'ata boqonnaa 13:13 irraa dinqiif maalallee garaagaraa agarsiisa. Ibiddallee hamma samiirraa buusuutti hin geessisa. Namni biyya lafaa akka jiruutti waan inni hojjetu sana ilaalee dinqifataa duukaa bu'a. Egaa yeroo sana mallattoo bineensichaa warri hin fudhanne gidiraaf qorumsa guddaati isaan irra ga'a. Amma gaa maal jechuudha yoo jenne sagalee waaqayyoo, abboommii waaqayyoo akka fedha waaqayyoo jiraachuutiif murteeffachuudha jechuudha. So mallattoon bineensichaas jira dhumarratti yookiin mallattoon bineensichaas jira, mallattoon waaqayyoos immoo jira kan jedhuun dubbachuu barbaadeen. Egaa xumurarratti gaaffiin obboleessi keenya obbo Leencoo Birraatu nu gaafatan egaa namni tokko akkuma biyya lafaattuu ergaa waliigalee mallattoo walii mallatteessee booddee yoo diige itti gaafatama deebi'ees immoo akka dhimma sana hordofu godhama dirqiidhaanii. Akka seeraatti yoo itti gaafatama. Amma immoo namni jalqaba erga mallatteeffame booddee attamitti dhiisaa? Duruma mallatteeffamne jechuudhaayidha. Egaa waaqayyo waaqa jaalalaati. Akkuma beekamu. Humnaani seera koo eegisiin hin jedhu, humnaani waliigaltee keenya yeroo hundumaa eegisiin hin jedhu. Warri gidduutti badan jiru. Kakuu sana diiganii kan badan jiru. Akkuma beekamu. Kana dubbachuuf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeelaa Luqaas keessatti boqonnaa 15 irratti bal'inaan dubbateera. Waa'ee mucaa badee dubbateera. Miti? Waa'ee saantima badee dubbateera. Waa'ee hoolaa badee dubbateera. Warri badan hin jiru. Isaani akka dhufan barbaada waaqayyo. Garuu yoo didanii badanii hafanii waliigaltee isaa waaqayyo wajjin qaban badee hafe jechuudha. Hin cirame jechuudha. Siigalee maaliif waliigalteen tokko kan inni hojjetu qaamni lamaanuu yootti qabamanii jiraatanidha. Yootti qabamanii jiraatanii. Kanaafuu warri mana waaqayyooti badanii, warri hafuura waaqayyoo dura fudhatanii, amantiitti deemanii, amantiitti jiraatanii, lallabanii, warra kaanuu deebisanii, hafuurri waaqayyootti fayyadanii booddee immoo deebi'anii seexana harka bu'an baay'eetu jiraachuu danda'a. Kanaaf macaafni qulqulluun maal jedhaa? Sodaatiin fi rom'uutiin fayyina keessan raawwadhaa kan inni jedhuuf Phaawulos. Akka laayyootti hin ilaalinaa waa'ee fayyina keessanii jedha. Meegaa afaan waan dubbannee dhiisuu qofa odoo hin taane macaafa qulqulluu keessaa mee haa ilaallu. Ibroota boqonnaa 10 nuu baasime. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 26 irraa akkas jedha.
nuyi dhugaa hubannee erga beekne booddee jaallannee beekaa cubbuu yoo hojjenne aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu si'achi hin jiru jedhaan. Nuyi cubbuu nuyi dhugaa erga hubanne booddee erga beeknes booddee jaallannee cubbuu yoo hojjenne kana booddee maaltu hin jiruudha. Aarsaan gatii cubbuu keenyaaf dhiyaatu hin jiru. Maal jechuudha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf du'eera. Inni dhiiga isaatiin cubbuu keenyaaf aarsaa ta'e cubburraa nu fureera. Warri isatti amannee lammata cubbuutti deebinee cubbuu keessa jiraannee ija jabinaan cubbuu ija jabinaa hojjennee yoo cubbuumatti halalummaan jiraanna ta'e lammata aarsaan waa'ee cubbuu keenyaaf dhiyaatu hin jiruudha. Itti fufii nu dubbisi. Firdiinii fi ibiddi hinaaffaa inni warra Waaqayyoon morman gubu garuu sodaadhaan eeggatamaa jiru. Sanaaf eeggatamu jechuudha. Sanaaf eeggatamaa jiru. Namni seera Musee hojii irra akka hin oolle godhe dhugaa baatonni 2 fi 3 erga dhugaa itti ba'anii oo'a malee in ajjeefamaadhaan. Nama ilma Waaqayyootti miila haxaatuuf nama dhiiga kakuu isaa itti qullaa'e sana waan xuraa'aatti lakkaa'uuf hafuura ayyaana namaaf kennu isa arrabsuufis adaba isaa irraa hamaatu hammamitu isaaf mala jettanii yaaddure. Nuyi ijaa baasuun kan kooti. Ani hojii namaa mataa isaa irratti nan deebisa. Akkasumas immoo gooftichi saba isa firdiitti in dhiyeessa isa jedhee sana in beekna. Waaqayyo isa jiraataa harka bu'uun guddaa sodaachisaadhaan. So gararraatti egaa maal jedha egaa akkuma waliigalaatti yoo ilaalle namni tokko erga gooftaa Yesuusiin fudhatee itti amanee booddeetti yoo deebi'e yoo ija jabinaan cubbuu hojjete aarsaan isaaf dhiyaatu hin jiru. Dhugaatti maaltu isa eeggateedha? Warra Waaqayyoon morman isa gubu abidda sanatu aarii guddaatiin isa eeggata jedhee namni seera Musee hojiirra oolchuu dide yookiin cabse namni 2 yookiin 3 yootti ragaa ba'e ho'a tokko malee in ajjeefama ture. Ilma Waaqayyoo irratti miilla isaa immoo namni haxaatu hammam caalaatti hafuura Waaqayyoos namni tuffatu hammam caalaatti hammam caalaatti murtoon isaaf hin malure jedha. Kanaafuu Waaqayyo ijaanan ba'a jedheera. Kun jechuun maal jechuudha? Namoonni erga amananii booddeetti deebi'anii akka isaan jiran sagalee Waaqayyoo dubbata jechuudha. Jarri kun hin mallatteeffamne turanii isa jedhuufi jalqaba Kiristoositti garaarraa amananii ittiin deemaa turanii ta'uu danda'a. Mallatteeffamanii ta'uu danda'a. Booddee garuu namoonni sun amantii fudhatan sanatti jabaatanii ittiin hin adeeman yoo ta'e waan fayyadu kufuu danda'u. Carraa kennameef sana dhabuu danda'u. Mee Ibroota boqonnaa 6 immoo dhannee haa ilaallu lakkoofsa 4 amma 6tti. Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 4 jalqabee akkas jedha. Warri ga'an yoo garagalan immoo attamittiin isaan deebisuun danda'ama ree? Isaaniif takkaa ifeeraaf isaan kennaa Waaqa irraa mi'eeffataniiru. Hafuura qulqulluutti hirmaataniiru jedhaan. Argitee? Gaarummaan dubbii Waaqayyoof humni bara isaa dhufuuf jiru isaanitti dhaga'ameera. Warri akkasii kun amantii irra garagallaan deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf haareffamuun hin danda'an. Isaan ofuma isaaniitii ilma Waaqayyoo deebisanii fannisaniiru. Mul'inattis isa tuffachiisaniiru jedhaan. Argitee? So in kufan jechuumini jarri kun hin mallatteeffamne jechuumini dura mallatteeffamanii turan hafuura qulqulluutti hirmaataniiru jedha. Akkuma ati nuu dubbifte warri ga'an warri beekan yoo garagalan yoo Waaqayyo irraa deebi'an jechuudha. Attamitti isaan deebisuun danda'ama ree? Isaaniif takkaa ifeeraaf. Takkaa ifeeraaf. Isaan kennaa Waaqarraa mi'eeffataniiru jedha. Kennaa hafuura qulqulluu jechuudha. Kennaa Waaqarraa mi'eeffataniiru. Hafuura qulqulluus hirmaataniiru. Hirmaataniiru hafuura qulqulluutti jedha. Kanaafuu hafuura qulqulluun hin mallatteeffamne jechuun hin danda'amu isaaniin. Hirmaataniiru mallatteeffamanii turanii. Garuu al tokko waan fayyineef al tokko waan mallatteeffamneef bara baraan hin bannu jechuu miti.
yoo amantii keenyatti qabamnee hin jiraannu taane kufuun jira, baduun jira, nutti muramuu danda'a jechuudha. Kanaaf Kiristoositti qabamnee jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Barsiisa tokko nu yaadachiistan paastorii. Yeroo tokko kaasnee turre mata duree kana. Yeroo tokko fayyina jechuun bara baraan fayyina jechuu miti. Isa jedhu wajjini qabxiin kun kallattii wal ilaallata. Kallattii wal ilaallata. Egaa gaarummaan dubbii Waaqayyoof humni barasaa isa dhufuuf jiru isaanitti dhaga'ameera. Already fiilii godhaniiru yookiin gaarummaa dubbii Waaqayyoo baraniiru, beekaniiru, humni dhufuuf jiru, eebbi dhufuuf jiru, mi'eeffataniiru, arganiiru. Kana hundumaa beeku. Okay, murtoo dhufuuf jirus beeku. Kana hundumaa beekanii yommuu irraa garagalanii isaaniif aarsaan dhiyaatu hin jiruudha. Warra akkasii kuni amantii irraa garagalan deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuu fi aareffamuu hin danda'anii jedha. Okay, isaan maal godhan ofuma isaaniitii ilma Waaqayyoo deebisanii fannisaniiru. Mul'inattis isa tuffachiisaniiruudha. Isa tuffachiisaniiruudha. Maal jechuudha? Nama amantii taateetu turte yeroo dheeraatiif maqaa Waaqayyootiin beekamtee, maqaa Waaqayyootiin waamamtee, okay? Ayyaanni Waaqayyoo sirra jiraate deebitee yoo kuftee yoo badde maal taata jechuudha? Maqaa Kiristoos Yesuusiin arrabsiifta jechuudha. Sirri. Inni durayyuu achi keessa ture maal hojii dhaqna already innuu keessaa baheera jedheetu ormi ilaala jechuudha. Amantiin kun sobayyuu jechuu danda'a. Tuffachiisaniiru inni dhusa dhaqe. Tuffachiisu. Humni Kiristoos akka wanta inni ga'aan taane godhanii agarsiisuudha. Mee Phexros lammaffaa keessaa immoo ilaallu boqonnaa 2:20-22. Waan ajaa'ibaati. Phexros lammaffaa boqonnaa 2:20 kaane. Akkas jedhaanii 2:20 kaase gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin beekuudhaaf xuraa'ummaa biyya lafaa hundumaa dura baqattanii erga ba'anii deebi'anii itti qabamanii yoo mo'aman akki isaan itti jiraatan inni booddee isa duraa irra in hammaata jedhaan. Karaa qajeelummaa erga beekanii booddee abboommii qulqulluu isaaniif kenname irraa garagaluu irraa takkaa utuu hin beekin hafaniiru utuu ta'ee isaaniif in wayya ture. Jechi inni sareen diddigaa isaatti in deebi'a akkasumas booyyeen dhiqatee dhoqqee keessas gangalachuutti in deebi'a jedhu dhugaan isaa waan isaan kana irraa ga'uun in mul'ata jedhaan. Eeyyee. Utuun beekne ta'e, utuun fudhanne ta'e isaaniif wayyaa. Erga dhugaa kana fudhatanii booddee gara booddeetti deebi'uun akka sareen diddiga isaatti deebi'a jedhamuuti jedha. So maal jechuudha egaa namoonni Kiristoos Yesuusin beekanii hafuura isaatiin mallatteeffamanii gara booddeetti deebi'anii inuma jiraatu jiru. Qabxii guddaan har'a kanarraa barannu akkas akka hin taane amantii keenyatti yeroo hundumaa jabaachuu qabna. Gooftaan keenya Yesuus akkuma inni wangeela Yohaannis boqonnaa 15 keessatti dubbate natti qabamaa jiraadha jedhe. Anis isinitti qabamee jiraadha. Yeroos ija baay'een godhattu jedhe. Humna keessanii miti jedhe. Ana malee waan tokko gochuu hin dandeessan jedhe lakkoofsa 5 irratti. Kanaafuu Yesuusitti qabamnee jiraachuun keenya baay'ee murteessaadha. Akka mucucaanneef, akka booddeetti hin deebineef, akka lammata san fannifneef, akka maqaa isaas hin arrabsiifneef. Akka gaabbii keessan gallee fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qabamnee jiraachuu qabna jedheen yaada. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo nu gargaaru. Walumaa galatti egaa waa'ee mallattoo har'a ilaalaa turre kana yommuu goolamnu mallattoo bifa lama dubbatama caafni qulqulluun inni jalqabaa Kiristoos Yesuusitti warri amananii hafuura qulqulluutiin hin mallatteeffamu hafuurri qulqulluus akka qabsiisaatti kennamaaf jedha. Efesoon boqonnaa 1:13-14 akkasumas iddoo garaa garaatti macaafa qulqulluurraan dubbata. Qorontoos 2:5 irraa hin dubbata akka qabsiisaatti. Hafuura qulqulluu isatti mallatteeffamtan sana hin gaddisiisina.
jedha Efesoon 4:30. Gama biraatiin immoo bara xumuraatti mallattoon mallatteeffamu jira. Sabni Waaqayyoo kanatti mallatteeffaman. Isaan warra bara xumuraa keessa jiraatanii ari'annaa hamaa keessa kan darbanii, qorumsa hamaa keessa kan darbanii, sagalee Waaqayyoo abboommi Waaqayyoo hordofuu isaaniirraan kan ka'e bineensichi waliigalteedhaan, siyaasaan waliigalteedhaan, amantiin waliigalteedhaan, hafuura hamaa gadhiisuutiin, dinqii garaagaraa hojjechuutiin seexanni saba Waaqayyoo irratti balaan ni ga'u sana dhaabuuf Waaqayyo yommuu dha'icha torbanii roobsu warri Waaqayyoo dhumarratti mallatteessisuun garuu isaanii hamma dhumaatti dhaabatu. Utuu haasofnu boqonnaan 7 waa'ee mallattoo dubbata. Boqonnaan 8 mallattoon inni 7ffaan immoo banamu samii keessatti gabii ta'e jedha. Kana jechuun Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufuusaa kan agarsiisu. Bara xumuraa irratti wanti inni mallatteeffamuun sun kan ta'u. Garuu warri Kiristoos amanan har'ayyuu mallatteeffamoodha hafuura isaatiin jechuudha. Ameen. Gooftaan sinaa eebbisu Paaster. Yeroo qabaachaa turre hundumaaf guddaa eebbifamaa. Egaa hundumti keenya mallatteeffamneerra. Warri mallatteeffamne kun immoo mana Waaqayyoo keessa jabaannee Kiristoos irratti akka jiraannuuf Gooftaan nu gargaaruun. Obboleessi keenya obbo Leencoo Birraatu gaaffii nuuf erganiif guddaa eebbifamaa jennaa gimbiirraa kan isaan nuuf erganii. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hoop Chaanaal Itoophiyaa sagantaan keenya kun sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu torbaniin yeroo kana nu isiniif qabannee dhiyaannudha jechaadha. Kan nu tajaajiluun waliin turan luba Dr. Tamasgeen Bultii turanii. Ani immoo sagantaa kana gaggeessuun kan si waliin ture Warquu Wandimmuun ture. Xilaawun Shawaalammaa karaa kaameeraa nu gargaaraa ture. Yeroo qabaachaa turre hundumaaf Waaqayyoon guddisnee galateeffanna jechaadha. Egaa yeroon keenya asuma irratti nu daangeessa. Torban yoo Gooftaan jedhe gaaffii garbiraas qabannee isiniif dhiyaanna jechaadha. Isin illee sagantaa Hoop Chaanaal Itoophiyaa daawwachuu itti fufaa jennaa. Yaada qabdan gaaffii qabdan hundumaa lakkoofsa bilbilaa fuula televizyiinii kanarratti deddeebi'uun nuun biraan ga'uu dandeessu. Torban gaarii torban deebinee wal agarraa nagaan nuuf tura. Seenaa keessatti hojjettee dhufii dhambaata akka yaaddetti uumama hunda biratti kan malaachistu jaalalaaf nagaan guutuudha bulchiinsa keetu. Hunda biratti kan malaachistu jaalala nagaan guutuudha bulchiinsa keetu. Barootaaf inni ture kuusaan eebba kee waaqii malee hundaaf ta'aa kunuunsa harka kee. Daa'ichi gurguddaan Misir keessatti ta'u ijoolleen kee nagaadhaan Goshen keessa taa'u hamaan irraan ga'u. Namada garasa Qulqulluun banta amansiisaadha fira caalu yoo mufti ariitiin dhufee lafa ol si kaasa sinniifne
neemuufa baasaa sirraa taasisa. Yoo kufte ariitiin dhufee lafaa ol si kaasa. Sinnis neemuufa baasaa sirraa taasisa. Barootaaf inni turre kuusaan eebba kee. Waaqii malee hundaaf ta'a kunuunsa harka kee. Daa'ichi gurguddaan Misir keessatti ta'u. Ijoolleen kee nagaadhaan Goshen keessa taa'u. Hamaan irraan ga'u. Siif hin dirmata gargaara siif ta'a. Fedhii gaara keetii biraan gooftaan si ga'a. Ormatti naamanu taasoo keessaan si baata. Bobbaasaan jaalatti boqonnaa siif laata. Ormatti naamanu taasoo keessaan si baata. Bobbaasaan jaalatti boqonnaa siif laata. Barootaaf inni turre kuusaan eebba kee. Waaqii malee hundaaf ta'a kunuunsa harka kee. Daa'ichi gurguddaan Misir keessatti ta'u. Ijoolleen kee nagaadhaan Goshen keessa taa'u. Hamaan irraan ga'u. Taasisne hundumaa keessatti. Umurii jiraanneef waggoota lakkoofsifnetti. Yahoo kattaa dhokannaa iddootti arganne. Yesuus nuuf ta'ee isa nun dadhabne. Yahoo kattaa dhokannaa iddootti arganne. Yesuus nuuf ta'ee isa nun dadhabne. Danda'a koo sitti na jiraachise. Malkaa du'aa hundarraa na ceesise. Jaalallee koo sitti na mana taasise. Kunuunsi kee addanaaf gaafa hundumaa. Eenyumattuu sin madaalu gonkumaa. Danda'a koo sitti na jiraachise. Malkaa du'aa hundarraa na ceesise. Jaalallee koo sitti na mana taasise.